Jaallatamtoota saba Waaqayyoo eebbifamoo nagaan guddaan isaa isiniif haa ta'u. Har'a mata duree haaraa jalqabna. Mata duree isin barbaaddan. Mata duree dhaloonni ittiin burjaaja'u. Mata duree baay'ee barbaachisaa ta'e. Kiristaanummaa guyyaa har'aa kan gaaffii keessa galchaa jiru. Anis ayyaanni Waaqayyoo na gargaaree jennaan yeroo dheeraaf irratti hojjechaa kanan ture. Mata duree seeraa fi ayyaana jedhu waliin ilaalla. Seeraa fi ayyaana yookaan afaan Ingiliffaa isaatiin law and grace, afaan Amaariffaa isaatiin higgina ጸጋ kan jedhu waliin ilaallaa jechuudha. Sagaleen Waaqayyoo ka'umsa kan nu ta'u Efesoon egaa Phaawulos gara warra Efesoon boqonnaa 2 lakkoofsa 1 kaasee waliin dubbifanna. Isin kanaan dura irra daddarba keessaniif cubbuu keessaniin karaa hafuuraa duutanii turtan. Yeroo sanatti isin toora biyya lafaa kana duukaa buutanii deddeebi'aa aboo qilleensa keessa jiru irrattis isa gooftummaa qabuuf abboomamaa turtan. Hafuurichi hamaan amma namoota Waaqayyoof hin abboomamne gidduutti hojjechaa jira. Nus hundumti keenya hawwa foon keenyaa duukaa buunee akka fedha namummaa keenyaaf yaada keenyaatti warra akkasii gidduu jiraanneerra. Kanarraa kan ka'ee akkuma warra kaanii dhalootaan eekkamsa Waaqayyoo jala gallee turre. Araarri Waaqayyoo garuu baay'ee waan ta'eef jaalala isaa isa guddaa sanaan nu jaallate. Nuyi irra daddarba keenyaan karaa hafuuraa du'oo taanee utuma jirru inni warra Kiristoosii wajjin jiraatan nu godhate. Isin ayyaana Waaqayyootiin fayyifamtan. Ayyaana Waaqayyootiin fayyifamtan. Karaa Kiristoos Yesuus isumaa wajjin du'aa nu kaasee isumaa wajjin bantii Waaqaa keessaa iddoo nuuf kennee nu teessise. Inni arjummaa karaa Kiristoos Yesuus nuuf godhe sanaan bara dhufu hundumaattu baay'ina ayyaana isaa isa hammas hin jedhamne argisiisuudhaaf kana godhe. Isin ayyaana Waaqayyootiin karaa amantii fayyifamtan. Inni immoo kennaa Waaqayyooti malee gocha ofii keessanii miti. Hojiidhaanis miti. Namni tokkollee akka ittiin of hin jennetti. Nuyi hojii harka isaatii, hojii gaarii isa Waaqayyo duraan dursee qopheesse keessa akka deddeebinuuf karaa Kiristoos Yesuus uumamne. Karaa eenyu? Karaa Kiristoos Yesuus uumamne. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Mee ammas irra daballeetu Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 17 immoo ilaalla. Wangeela Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 17 akkeedha. Seerri Museedhaan kenname ayyaanniif dhugaan garuu Yesuus Kiristoosiin argamanidha. Seerri Museedhaan kenname ayyaanniif dhugaan garuu Yesuus Kiristoosiin argaman. Egaa ayyaanaaf seera yookaan seeraaf ayyaana gaafa laallu jalqaba maanni ayyaanni kan jedhu irraa kaana. Seeraaf ayyaana wal bukkee qabeetan deemsisaa. Seerri maali? Ayyaanni maali kan jedhu compare and contrast wal bukkee maddii deemsisaa yookaan immoo wal fakkeenya isaanii garaagarummaa isaanii waan hunduma isaa sakattaanee ilaalla jechuudha. Barumsa dogoggoraa waa'ee ayyaana irratti jiruu fi waa'ee seera irratti jirus hin sakattaanee ilaalla. Waldaa kiristaanaa ishee har'aa keessas isa durii keessas maani dogoggoroo ni jiran? Ayyaanaan fayyineen maanni? Seera moo ayyaanaan fayyaa jirra? Seerri eessatti hojjeta? Ayyaanni eessatti hojjeta? Ayyaanni seera hin qabu? Seerri ayyaana hin qabu? Mee tokko tokkoon kana hin ilaalla. Waaqayyoo nu haa gargaaru. Utuun barumsa kanatti hin galiin mee daqiiqaa xiqqoo Waaqayyoon kadhannee haa jalqabnu. Yaa Waaqayyo gooftaa keenyaa ati gaariidha. Gaarummaa keetiin amma yoonaan nu jiraachiftee galanni siif haa ta'u. Gurri sagalee kana dhaga'u. Namni sagalee kana dhaga'u. Maatiin sagalee kana dhaga'an maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin gurri isaanii haa banamu. Isa waaqarraatti agarsiisi. Waa'ee ayyaana keessa dhugaatti agarsiisi. Waa'ee ayyaana ittiin fayyineetti mul'isi. Dogoggoroota isaan amma onaatti qabatanii jiran barumsa kanaan maqaa Yesuusiin haa fayyan. Barumsi kun namoota baay'eef qoricha haa ta'u. Barumsi kun namoota baay'ee gara dhugaatti deebisu. Yaa Waaqayyoo waan kana gootuuf si haa galatu. Maqaa jaallatamaa ilma kee keessatti nu jaallatteen. Ameen. Meegaa hiikoo ayyaanaarraan ka'a. What is grace? Maanni ayyaanni? ጸጋ ምንድን ነው? Ayyaanni
afaan Hibruutti gaafa laallu grace inni jedhu hen jedhu isaan. Hen jechuun simboo tola kan kennamu, kennaa tola. Waaqa biraa ilmaan namaaf kan kennamu jechuudha. Hence means favor or kindness freely given, unmerited favor or goodwill of God. Undeserved, unmerited gift. Kennaa tola. Waa tokkotu qarshiin baasiin kan kennamu jechuudha afaan Hibruutti. Hen jechuurraa dhufee jedha. Grace kan jedhu kun. Kana jechuun immoo kennaa tolaa. Akkasumatti ulaagaa tokko malee nama tokkoof kan kennamu jechuudha. Beekumsa isaa kan hin ilaallanne, qabeenya kan giddu galeessan godhanne, sanyii kan giddu galeessan godhanne, afaan kan giddu galeessan godhanne, nama kamiifuu tola kan kennamu jechuudha. Grace ayyaana inni jedhamu. Afaan Giriikiin immoo grace inni jedhu kun afaan Ingiliffisaa grace yookaan afaan keenyaan ayyaana inni jedhu kun kan afaan Amaariffaan tsaggaa inni jedhu kun charis jechuudha. Charis means unmerited favor, kindness or blessing yookaan immoo God's undeserved gift to humankind. Dhala namaatti Waaqayyoo akkasumatti kan kenne eebba Waaqayyoo jechuudha ayyaanni. Waaqayyoo kan ittiin akkasumatti dhala namaa eebbise karaa Kiristoos. Akkasumatti namaaf kan kenne jechuudha Waaqayyo. Afaan Giriikittis, afaan Hibruuttis, afaan Ingiliffaanis gaafa ilaallu ayyaana inni jedhamu kun kennaa tolaa jechuudha. Akkasumatti dhama'aa tokko malee, gatii tokko malee, han fudhanne, han Waaqayyo karaa ilma isaa Kiristoosiin jaallatee nu badhaase jechuudha. Badhaasa keenya jechuudha ayyaanni. Ayyaana inni jedhamu afaan keenyatti, afaan Oromootti ayyaana kan jedhamu tarii warri mana qaalluu keessa turtan kana ni beektu yaada. Ayyaanni irratti dhalate, ayyaanati irratti marge kan jedhamu namni tokko qaalluu abbaa, qaalluu akaakayyuu gaafa irratti mul'atu ayyaanati irra dhufee jedhama. Ayyaanni irratti marge jedhama. Ayyaana kan jedhu kun in darba, namarraa namatti darba akkan keenyaatti. Karaa biraa ayyaana qabeessa, ayyaana qabdi jechuun nama simboo qabu jechuudha. Nama bareedina qabu jechuudha. Nama naasifatu tokko jechuudha. Naatoo nama qabu jechuudha. Ayyaana jechuudha. Ayyaana qabeessa jechuudha. Bakka nama waan ittiin dhamaane tokko akkasumatti itti bahu jechuudha. Waan ittiin dhama'in, ittiin dafqiin tokko akkasumatti nama nyaatu jechuudha. Ayyaana qabeessa. Simboo qabeessa. Bakka surraa qaba. Dhageettii qaba nama keessatti. Ayyaanni irra jira jechuun sodaatamaadha. Ulfina qaba jechuudha. Ayyaanni waan salphaa miti jechuudha. Karaa Oromoos ayyaanni akka kanadha. Warri Hibruus ayyaanni akka kanadha. Warri Giriikiifis ayyaanni akka kanadha. Akkasumas warra Ingiliffaanis, Ingilizootaas ayyaanni Gireesiin kun waan tokko ibsu jechuudha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf sagalee Waaqayyoo seerri karaa Musee dhufe. Waaqayyoo gaara Siinaa irratti Museetti abboommii kurnan kenne. Kun seerotadha. Seera ittiin bulmaataati. Isa kana ganaan keessa gala. Ayyaanni garuu fannoo irratti Kiristoos dhiiga isaa sagati jabeessa dhangalaasee, dhiiga gatii qaalii dhangalaasee dhala namaa hundumaaf kenne ayyaana isaa. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Wangeela Yohaannis boqonnaa 19:34 akka afurri keessaa ba'e ilaaluudhaaf loltuun Roomaa tokko dhaqee jedha. Eeboo fudhatee cinaacha Yesuusiin waraane jedha. Cinaacha isaa gaafa waraanuu dhiigaa bishaantu keessaa lola'ee jedha. Cinaacha Yesuus keessaa dhiigaa bishaantu lola'ee jedha. Ilaalaa, namni gaafa lubbuun kee ba'u dhiigni hin jiru. Tarii horii qaltanii beektu yoo ta'e dhiigni kan jiru onnee keessa. Eeboon gaafa Yesuusiin waraane hamma onneetti deemeera jechuudha. Onnee keessaa isa dhufetu cinaacharraan dhangala'e dhiigichi. Jaalala onneerraa saba isaatiif qabu agarsiise Yesuus. Amma cinaacha isaa keessaan onnee waraanitti bishaaniif dhiigni dhangala'e. Waa'ee bishaanichaaf dhiigichaa isin ittiin barbaadeen. Ayyaanni Waaqayyoo akkasinii galuuf. Egaa ayyaana Waaqayyoo kanaa akka galaana guddaatti naa fudhadha. Akka galaana guddaatti fudhadha. Mee waa'ee ayyaanaaf galaana guddaan isinitti agarsiisa. Ayyaanni Kiristoosiin dhufe baay'ee ta'uusa. Galaanni tokko
yeroo asii achi ilaaltan callabbaa'ee ciisa. Bishaanichi cinaacha Yesuus keessaa dhangala'ee akka galaana guddaa sanaa ta'e. Naa fudhadhaa. Akka galaana guddaatti ciise. Dhiigichi immoo galaanicharra callabbaa'ee ciise. Galaanicharra ciise dhiigi Yesuus immoo. Bishaanichi galaanichi isa garaa Yesuus keessaa dhangala'etti yoo fudhanne dhiigi Yesuus keessaa cube immoo bishaanirra ciisa. Dhiigni waan ta'eef bishaan sanarra ciise. Amma gaa namni uffanni isaa cilaattiin, uffanni isaa dhoqqeen, uffanni isaa awwaara bichaa ta'e kun, uffata qoshaashaan kun yeroo dhaqee galaana kana keessa xilliq jedhee keessa cillimfoo seenu han asii ol mul'atu, han waaqa abbaatti mul'atu dhiigicha isa galaanarra ciisedha malee namichi mul'atu. Namichi uffata xuraa'aa sanaan, uffata moofa'aa sanaan, uffata irratti tortore sanaan dhaqee galaanicha keessa gaafa galu namichi mul'atu. Mudaan namichaa mul'atu. Han waaqayyotti mul'atu dhiigicha isa galaanicharra callabbaa'ee ciise. Anaafati warri xurii cubbuu qabu, ajjeesaan, ejjaan, hattoonni, warri aca barbaaduun, warri dhugaatiidhaan machaa'an, warri arraba isaanii gabii hin qabne kun waaqayyo kosiima keenya faana, dhoqqeema keenya faana nu waame. Gaafa nu waame ayyaana Kiristoos keessa dhufnee seenne. Dhiiga Yesuustu callabbaa'ee nurra ciise. Waaqayyo abbaan amma kan gadi ilaalaa jiru mudaa keenya, dhoqqee keenya miti, ayyaana Yesuus Kiristoos dhiigicha keessa jirra waan ta'eef dhiigicha keessaan nu ilaala waaqayyo abbaan. Ayyaana jechuun isattiin fayyine kunuunsa kana jechuudha. Keessa dhokanne, keessa linne, mudaa keenyaa wajjin, cubbuu keenyaa wajjin nurraa miicee, nurraa qulqulleessee abbaa dura nu dhaabe. Dhiiga isaatitti argama abbaatti. Akka durii sana mudaan namaatti hin argamu amma. Ati cubbuu hojjette guyyaa guyyaatti waaqayyo nama adabaa, nama qassafaa, nama ajjeesaa oola midhamu. Amma gaafa gadi ilaalu dhiiga ilma isaa Yesuusiin nurratti argaa. Ayyaanichi isa kana kuno. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Akkaataan isinii ibsa isinii galeera ta'e hin beeku waa'ee ayyaana. Ayyaana jechuun baay'ee gadi fagoodha. Ayyaana jechuun baay'ee bal'aadha. Beekumsa sammuu xinnoo kana gararraadha ayyaanni waaqayyoo ni nu fayyise. Ayyaanichi nama tokko miti. Cubbuu addaamee jalqabeessa ture sana duguugee balleesse namarra. Kanaaf Phaawulos Efesoon irraati isin ayyaana waaqayyootiin fayyifamtanii jedha. Karaa hafuuraa du'oo taatanii turtanii. Isinitti faradamee ture. Du'ati isinitti murteeffamee ture. Garuu ayyaana Kiristoosiin dhufeen fayyineerra jedha. Isin ayyaana waaqayyootiin fayyifamtaniidha. Kun immoo hojii keessan miti. Dhama'aa keessan miti. Dafqa keessan miti. Gatii dumbulloo baastan miti. Kennaa tolaatii jedha. Kennaa tolaati ayyaanni. Ameen haalleluuyaa. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Yaa obboleessa koo jaallatama. Anoo cubbuu guddaan hojjedhe. Anoo yakki koo baay'ee kan namaarra caalaa akkamittan fayya kan jettu. Hankoo dhuguma dhiifatama qabaa kan jettu eeyyee dhiifatama qabaa kan kee. Hankee dhiifatama qaba. Dhiigni Yesuus cubbuu kee irra caala. Ayyaanni dhiiga Yesuusiin argame sun yakkati hojjette irra caala. Yakki kee ammamsuu kanneessaa haa ta'u dhiiga Yesuus biratti yakki kee xinnoodha. Dhiiga kee balleessu, dhiiga isaatiin cubbuu kee balleessuu danda'a ilmi Waaqayyoo Yesuus. Dhiiga isaatiin cubbuu addunyaa kanaa barbadeessee qulleessee waan ta'eef. Hankees hin danda'a. Dhiigni isaa si qulleessuu danda'a. Ayyaanni isaa har'ayyuu baay'ee waan ta'eef. Ayyaanni ittiin fayyite kun cubbuu kee hundumaa sirraa qulleessee nama haaraa si godhee si dhaabuu danda'a. Dhiiga Yesuusiin fayyiteetta waan ta'eef. Gara Kiristoos kottu. Kiristoosiin amani. Kiristoosiin dhugeeffadhu. Isatti harka kee ilaalu. Cubbuu ati kanaan dura goote hundi isaayyuu dhiiga isaatiin damasasama. Dhiiga isaatiin barbadaa. Dhiiga isaatiin sirraa cufama waan ta'eef. Ameen haleluuyaa. Kanaaf ayyaanni Waaqayyoo salphaa miti. Ayyaanni ittiin fayyine. Warri kaanillee ittiin fayyuu dandeessu ayyaana kanaan. Egaa ayyaanni tola kennama jechuun freely gift and deserved gift of God gaafa jennu ነፃ ነው። ጸጋ በነፃ ይሰጣል ስንል ርካሽ አይደለም። ayyaanni tola kennama jechuun
Freely given means it is not cheap. Miti rakasa jechuun miti. Ayyaanni tola kenname jechuun baay'ee magadi fageessee dubbachuu barbaade kana. Cimsee waan dubbachuu barbaade afaan sadii fayyada. Ayyaanni tola kenname jechuun ayyaanni natsaanaa kenname jechuun rakasa ta'ee jechuu miti. Akkatti kana bartuu waa ta'uu sitti. Mee utuu Waaqayyo guyyaa guyyaatti biiftuudhaaf kaffalaa dhala namaan jedhee ta'e. Utuu guyyaa guyyaatti oksijiniidhaaf kaffali nuun jedhee ta'e. Utuu guyyaa guyyaatti bokkaa roobuuf kaffalaa nuun jedhee ta'e Waaqayyo. Dhuguma kaffallee jiraachuu dandeenya. Namni tokko biyya lafaarraa biliyeeneriin hin danda'a kana kaffalee jiraachuu. Ichilaal hin danda'u. Dhalli namaa kaffaluu hin danda'u gatii aduu. Gatii oksijinii, gatii qilleensa afuura baafannu kaffaluu waan hin dandeenyeef Waaqayyo tola godhe kana. Akkasumatti itti fayyadamaa jedhe. Bokkaa waan hin dandeenye itti fayyadamaa nuun jedhee Waaqayyo. Ayyaana jechuun tola. Tola jechuun rakasa miti. Hin dandeenyu gatiidhaan bitachuu. Gatii sana kaffallee fiduu hin dandeenyu. Gatii sana kaffallee ofirraa baasuu waan hin dandeenyeef. Dhalli namaa kamiyyuu gatii kana kaffallee fudhachuu waan hin dandeenyeef ayyaanni Waaqayyoo tola kenname malee obboleessa koo obboleettii koo rakasa miti. Hannam hundumtuu dhaqee hammaaru miti. Hannam hundumtuu dhaqee harka isaatti guuttatee bahu miti. Ayyaanni tola garuu rakasa miti. Gatiitti bahe. Wanti tola kennamu tokko isa kennuuf ba'aadha. Isa fudhatuuf garuu homaayyuu miti. Na dhaggeeffadha. Namni tokko wangeela kana utuu bitee naaf kenne. Atumtiin na dhaggeeffataa jirtu utuu wangeela kana qarshii 2,000 bittee naa kennite, ati ofitti hir'istee naa kennite. Ati gatii kaffaltee naa kennite. Ati dafqa keerraa naa kennite. Ani garuu tolan si harkaa fudhe. Ani gatiin si harkaa tola fudhadheef macaafni kun rakka sanatti fakkaata. Waan lafa argadhe natti fakkaata. Waan gatii hin qabne natti fakkaata. Si isa bitee naa kenneef garuu gatii guddaadha. Hambaali'uu macaafa kanaa beeku ana caalaa sidhaa jechuudha. Si isa naa kennitu gatii macaafa kanaa beeka. Ani inni tola fudhadhe garuu naan galu. Yeroo baay'ee ayyaanni isa kennetti hir'iseera. Inni fudhate garuu tola waan fudhateef rakasatti fakkaatu. Oomayyuutti hin fakkaatu. Dhaggeeffadha. Yesuus Kiristoos ayyaana kana fiduudhaaf makaraan arge, siqaayin arge, gidiraan arge fannoo irratti beektati. Gatii Yesuus kaffale sanaan dhufe ayyaanni. Salphaa sitti hin fakkaatin. Isa fideef gatiidha. Isa fideef ba'aadha. Isa fideefi ciniinsuudha. Kennan. Argite Yesuus Kiristoos gaafa ayyaana kana fidu fannoo qaraanii irratti ijibbaata meeqaan fide. Dafqa dhiigaa dafqee fide. Qoraattii uffatee fide. Garafamee fide. Qullaasaa qulqulluu fannoo irra dhaabbatee fide. Itti ga'iisamee itti tuufamee salphatee ayyaana kana fide. Kanaafatti inni tola fudhanne garuu rakka sanutti fakkaata takka. Menim aymaslan. Nama baay'ee keenyatti waa'een ayyaana waa tokko nutti hin fakkaatu bakka. Tokko immoo ganaan itti dhufa. Booda malee waanuma humna keenyaan beekumsa keenyaan argane baa nutti fakkaata. Lallabaa jiru kun beekumsa koo miti. Ani beekumsa kan biraan qaba. Beekumsa isa kan biraatiin ani istiriin baradhe isan barsiisaa jira. Kutaa tokko qabee amma yuunivarsiitii baradhutti amma maastersii fixutti waa'ee isaan baradhe waan ta'eef waanan baradhe sana appilaayii godhaan jira. Nan baradhe nan fide. Isa kana garuu baradhee hin finneen. Wangeela lallabu barsiisu kana baradhee hin finneen. Grace of God. Inni kun kennaa Waaqayyooti. Ayyaana Waaqayyoo sanaa kennamedha. Akkaataan itti lallabu kun ayyaana Waaqayyooti. Akkaataan itti si barsiisu kun ayyaana Waaqayyooti. Beekumsa Waaqarraa naa kennamin dubbataa jira. Gahee ofii koon qaban. Gaheen ofii kooti barumsaan baradhe sana itti fayyadamee guddifachuudha malee ayyaanichi tola naa kenname. Ga'umsa koon kan ta'e tokko illee jiru. Kanaafi ayyaana Waaqayyoo akka waan biqaatiitti ilaalu tokko akka waan ofii dhama'ee fide akka waan ofii shaakalaan fideetti ilaala tokko akka wanta bakka dafqee fidee kadhannaadhaan fideetti ilaala. No! Ayyaanni Waaqayyoo tola kenname. Namoonni tokko gaafa gooftaatti amanan dibamu. Gaafuma amanan kan dibaman
Dhageessanii beektoo ta'e dhuga baatii tokko tokko. Gaafa amanan hafuurri qulqulluun irraa dhufa. Gaafuma amanan sana hojii hojjechuu jalqabu. Seexana baasuufaa jalqabu torbee tokkotti amananii. Dhama'ee hin finne, soomaa sagadaan hin finne. Macaafa qulqulluu kanaa uumama hamma mul'ataatti dubbisee hin finne. Tola kenne Waaqayyo akkasumatti. Akka natsaana'u ayyaanni Waaqayyo. Tola jechuun garuu rakasa miti. Rakasa miti. Bitachuu waan hin dandeenyeef tola nuu kenne. Dhamaanee fiduu waan hin dandeenyeef tola nuu kenne Waaqayyo. Hojjenne hojii keenyaan fiduu waan dadhabneef tola kenne Waaqayyo. Ameen haalleluuyaa. Ayyaanni isa kennee ba'aadhaa. Isa fudhatuuf garuu tola. Ishee kana naa qabadhaa dara. Akkee dhugunoo Phaawulos Efesoon boqonnaa 2:5 irratti nama dubbise irratti nuyi irra daddarba keenyaan karaa hafuuraa du'oota taanee utuma jirruu warra Kiristoosii wajjin jiraatan nu godhate isin ayyaana Waaqayyootiin fayyifamtan. Silaa hojii keenyaan fayyuu hin dandeenye. Fayyuu otuu danda'u ta'eeti saba Israa'eltu seera fudhatee fayya ture. Waaqayyo seera kenne saba Israa'eliif. Abboommii 10 kenneef. Abboommiin 10tu jira. Seera keessa deebii boqonnaa 20 fi seera keessa deebii boqonnaa 5, seera boqonnaa 20 irratti Waaqayyo abboommii kenne miti. Abboommii 10 kenne. Abboommiin tokko hamma 4tti jiran tokko hamma 3tti Waaqayyoon jaallachuudha. Abboommiin 4 hamma 10tti jiran immoo nama jaallachuudha. Yesuus Kiristoos taklal godhee kan iddoo tokkotti gaafa barsiisu immoo nama akka mataa keetti jaalladhu, Waaqayyoon immoo garaa kee guutuu jaalladhu jedheetu abboommii 10 sana iddoo lamatti baasee barsiise Yesuus. Abboommii 10 sana barsiise Yesuus deebi'ee. Namoonni tokko tokko kakuu moofaan hin fayyadu jedhu. Yesuus kakuu moofaatti fayyadameedha kan inni kana dubbate. Kakuu moofaan maaf hin fayyadu? Gaaddidduu Yesuus Kiristoosidhaan kakuu moofaan. Dhufaatii Yesuus Kiristoosiin agarsiisaa turan kakuu moofaan. Raajonni arginu sun Eliyaas sun Yesuusiin agarsiisaa turani. Hundi isaanii seeronni Yesuusiin agarsiisaa turan. Hin dhufa jechaa turan. Yesuus immoo kakuu haaraan immoo qaama personaalitii Yesuustu dhufee mul'ate jechuudha. Gaaddidduun hin gatamu. Raajiidha isaan sun. Nu fayyadu isaan sun. Macaafni hanquu hin qabu. Macaafa kakuu moofaa lallabde hin jedhina. Kakuu moofaa dubbatte nama hin jedhina. Kakuu moofaa jiraattan hin jedhina. Kakuu moofaan macaafaadha. Guutuudha macaafa. 66 macaafa guutuudha. Guutummaa isaa lallabaa, guutummaa isaa faarfadhaa, guutummaa isaa fudhadhaa. Nuyi dhaloota kakuu haaraati. Kakuu moofaan barbaannu tokko tokko. Akkamitti? Kakuu moofaa malee kakuun haaraan eessaa ba'e? Irraa kutaa gataa ka? Waaqayyoo kutaa gataa hin jenne fudhadhaa jedhee nuu kenne. Utuun barbaachisu ta'eeti maaliin maxxanfama? Hin barbaachisu otuu ta'eeti kakuu moofaa kakuu haaraa walitti maa maxxanfamee dhufa? Yesuus Kiristoos maaf itti fayyadama sila? Ergamaan Phaawulos maaf itti fayyadama? Ibroonni koo samarii kakuu moofaati. Macaafni Ibrootaa samarii kakuu moofaati olaalta. Kakuu moofaa keessaa xiksiin achi keessa hin jirre hin jiru. Samaraayis godhee kaa'e barreessaan Ibrootaa. Kanaaf seeronni sun inni Museedhaan kenname sun nama fayyisuu dadhabe. Nama fayyisuu dadhabnaan Yesuus Kiristoos ayyaana fidee dhufe. Seeraan fayyuu waan dadhabneef ayyaanni dhufe. Seerri cubbuun qabu. Seera jechuun cubbuu jechuu miti. Namatu seera eeguu dadhabe malee seerri cubbuu miti. Waaqayyo nama kuffisuuf seera hin binne. Waaqayyo gaafa seera fidee, gaafa harka Museetti seera laatee, qajeelfama sabni koo ittiin jiraatanidha. Warra ormaa keessaa adda ba'anii ittiin abboomamanii Kanaanitti galanii jedhee seera fide Waaqayyo. Seerri ofiisaa cubbuu miti. Seera raawwachuu dhabuutu cubbuu ta'e malee. Namatu dadhabaa ta'e, namatu hanquu ta'e. Seerichi mudaan qabu, namni immoo mudaa qabaate. Seerichi qulqulluudha, namni immoo cubbamaa ta'e eeguu dadhabe malee. Egaa seeronni abboommanii 10tu jiru. Sooshaal kooddii kan jedhaman immoo seerota 613tu jiru. Namni tokko fayyuudhaaf bara Musee keessa namni tokko fayyuudhaaf seera 613 eeguu qaba. Tokko cabeennaan hunda isaa caba. Tokkoon eegne taanaan hundi isaa fashalaa diskwaalifaayidiidha. Kanaaf namni tokko immoo tasa ta'ee seera hamma sana guutuu eeguu dadhabe. Museen inni seera sana harka isaatti baatee fide. Museen inni seera sana ofiisaa dhaqee Waaqayyo bira taa'ee caabe sun iyyuu seericha eeguu dadhabeetu
Kaana'aanitti hin galtuu jedhame Museen iyyuu. Baay'ee ulfaataadha seera eeguun. Seeraan fayyuun ulfaataadha. Waan namatti ulfaateef Yesuus Kiristoos ayyaana fidee dhufe. Bara ayyaanaa kee nu gashe. Anaafati bara ayyaanaa kee jirra. Ayyaanan fayyine waan ta'eef. Galanni isa jiraataadhaaf haa ta'u. Egaa waa'ee ayyaanaa kutaa ittaanutti gosoota ayyaanaa kan jedhuun itti fufaa. Har'aaf garuu hammi amma ilaallee nu ga'a. Seeraaf ayyaana wal bukkee qabnee wal madaalaa deemna. Maal akka fakkaatu ilaalaa deemna. Gara fuulduraatti jabaadhaatti na duukaa bu'aa waa'ee ayyaanaa kana baradhaa. Waa'ee ayyaanaa gaafan qorachuu jalqabee kaasee baay'ee gammachuu guddaatu keessa kootti dhaga'ama. Utuu qorattanii waa'ee ayyaana Waaqayyo. Sababiinsaa silaa of hin tuffattan, of konnonaan ooltan, cubbuutti sammuun keessan hidhameen oolu. Waa'ee ayyaanaa utuu yaadattanii, waa'ee ayyaana ittiin fayyinee utuu hubattanii, sirriitti gadi fageessanii. Ani cubbamaadha jettanii of abaaraas hin ooltan. Bakka cubbuu keessan dhiiga Yesuusiin miiccattaniitu deemsa haaraa jalqabdu. Dubbii haaraa jalqabdu. Mul'ata haaraa jalqabdu. Hojii haaraa jalqabdu. Sababiinsaa waan xumurametti rakkanna baay'eesa. Waa'ee Yesuus dhiiga isaatiin nurraa qulleessatti rakkanna. Cubbuu waggaa 20 hojjetaniif rakkatu namoonni. Waldaa kee ta'anii kunaanee isaanii argu. Har'as buris seexanni fuuldura isaanii fidee cubbuu sana dura qaba. Cubbuu yeroo dargaggummaa hojjetan, cubbuu yeroo ijoollummaa hojjetan, baay'atii koo nama taatu dhufe. Miti dhiigi Yesuus cubbuu kaleessaa damasaseera. Yesuus dubartii Samaariyaa sanaan ejjeteette jedhanii gaafa gara isaatti fidan namni cubbuu hin qabne darbatu jedhe. Isheedhaan immoo akkeen cubbuun keessi dhiibameera. Lammata garuu dhaqxeen hojjetiin jedhe. Yesuus lammatan hojjetiin nuun jedha. Lammatatti hin deebiin nuun jedha. Malee asii badi dhagaatti guura ajjeesa hin jedhu Yesuus. Ayyaana waan ta'eef ayyaanni nama hundumaa fayyisuu mul'ata. Nama hundumaa qulleessuu mul'ata. Nama hundumaa mudaaf dirmamuu malee fuudhee Waaqayyo abbaa dura dhaabuudhaan mul'ate. Kanaaf waa'ee ayyaanaa qoradhaa. Barreessaa isinis koomentii naa barreessaa. Wanta irratti hojjechuu qabu piliis naa barreessaa warri dhaggeeffatan. Waa'ee ayyaanaa kana irratti har'aa kaaseen jalqaba waan ta'eef mata duree isin keessa jiru gaaffii isin keessa jiru naa barreessaa. Waa'ee kana irratti naan gallee waa'een ayyaanaa waa'ee kanaa naan hubatamne jedhaati naa barreessaa. Naannoo yuunivarsiitii irra kan jirtan iddoo adda addaa fookasii irra kan jirtan waa'ee ayyaanaa irratti feelooshippiin waldoota kiristaanaa baay'een jeeqamaa jira. Magaalota baay'ee keessa galee jeeqaa jira. Borcaa jira. Gaaffii kan ta'u, dhalootatti gaaffii kan ta'u, isinittis gaaffii kan ta'u naa barreessaa baay'eesaa. Akkan barumsa koo keessa galchee isin barsiisuuf malee ani baay'eesaa qorannoodhaan kan mirkanaa'e baay'eesaa funaannadheen qaba. Garuu isin immoo dabalataaf hangaaffii isin ta'u naa barreessaa koomentii jedhatti. Waa'ee ayyaana namootaaf immoo piliis sheer godhaa. Nama baay'ee bira naaf haa ga'u. Dargaggoonni baay'een ittiin gufataa jiru. Waldoonni kiristaanii mataa ittiin dhukkubsataa jiru waa'ee ayyaanaa kanaaf. Waldoota baay'eetu diigame. Fookasii baay'eetu diigame iddoo baay'eetti nan dhaga'a. Fookasii baay'eetu gargar caccabe iddoo baay'eetti. Kanaaf ijoolleen yuunivarsiitii irra jirtan keessumaa, barsiisonni yuunivarsiitii irra jirtan keessumaa, magaalota gurguddaa irra kan jirtan keessumaati. Waa'ee ayyaanaa kana irratti hojjenna. Dhaloota baraarra, dhaloota gargaarra. Waan an hojjedhu kun bara baay'eef tura waan ta'eef. Ganaa dhaloonni kana caalaa mancaa. Ganaa cubbuun kana caalaa baay'ata. Ganaa barsiisonni sobaa kana caalaa akka yandoo roobu waan ta'eef. Jala dhaabachuu akka dandeenyuuf piliis naa barreessaa irratti hojjennaa namootaaf sheer godhaatii yaada keessanis naan ga'aa Waaqayyoon naa kadhadhaa. Anis Waaqoon isiniif hin kadhadhaa. Waaqayyo gooftaan isina eebbisu warri kana dhaggeeffattan eebbifamtaniittu maqaa Yesuusiin.